Tu keda ke fadu baden jala kabadu sharmu titti. Tota dhiira jala inni jala bargaanfatanii ittiin dhufanii asitti maqaa kennan nyaatan. Ajooftota karaa baraanda irratti dhalatte maal. Barka kana ya dage kata kasama billah ka kana kun barila ka kana kun bar huddu fi warabe bale terge hojira kata jira. Wallahi kana sharmuutota warra saffuu beene warra baraandatti dhalate maratti dhufee maqaa kennan arsiillee yeroo hunda maggata mataa gannu qabee ammallee jechuudha asirratti akka dhalaan arsii mataa qabattu akka arsiin marti qabattu mataa nu gochaa jira jechuudha. Amma ina wallahi laziim dhiiruma arsii kana arrabsaa yoonatu isheenii fedhe kolkoltoota ijoollee ummata baraandatti dhalate. Wallahi laziim jechuudha jaratu yeroo hunda arsiin akka mataa gadi qabdu beera arsiiti manii mi'a arsiita mallaqa nama nyaatu ta dhiiraa agartanii. Hudduu keessa waraabdanii namatti hin ergina. Ina dhaggeeffadha dhalaan kenna. Hudduu waraabdanii namatti hin ergina. Salaatu deemaadha magriiba namatti azaananii. Ina mee dhiiraan siidha mallaqa nama nyaatu namticha callisatis. Wallahi lazim mee dhiiraasii guyyaa takka mallaqa nama nyaattu agarra dhiiraasii viidiyoo namarra waraabdetti namni asirratti maqaa balleessuun agarra dhalama arsiiti. Wallahi lazim dhala arsiiti yeroo hunda mataa keenya akka arsiin gadi qabattu godhanna. Arsiinti naisiin itti macaqasaa dhalaan arsii jechuudha. Ammallee deebitanii asuun asirratti tabiroollee kana malees dhuftee as baate taanaan isiinuma raggaxamu malee dhiira baale hin raggaxamu. Maaliif baay'ee dhiirri baalee jechuudha isii haga keessan isiin agartee yeroo mara asirratti isiin nyaataa oolti. Mee dhiira baalee kutaa biroo boochiftu qabatanii hin boochiftu qaba baay'ee haga qalbii teessan isiin agarte uummata baraandatti dhalate. Innaa dhalaan arsiita qalbii qabdu ta haqlee qabdu ta waan kabajaa biyya baateef beektu wallaahi laziim qaqqabnee dhiira baalee viidiyoo irraa waraabna malee akka keessanii viidiyoo irraa waraabdu shaarmuxoota baraandatti dhalatte caqasa ala isiin jedhe sumayyaan jechuudha. Innaa isii yeroo hunda maaliif shawwadamtan? Iyo gurbaan Imraan jedhan kiyyaan baale sun akkasitti intala arsii akkas godhe ammas asirratti kakkana isiin godhu dhiira isii yoomuma barnoota fudhattan yoomuma walirraa barattan rasaasa fi gadaa gubbatanii miira keessa galanii isiin arrabsan ijoolleen maalee moo akka jedhu yoo isiin dhalaa teenna yoo akkasitti walitti qabanii arrabsan yoo xiqqoma namni ganda keessan tokko akkanatti maal akka nama gindiffaatee qabu bobeetta namacha. Dhiira arsii jechuun dhiirri arsii dalagattee bultii malee viidiyoo dhalaatiin hin jiraattu. Isinitti macaqasa warri gabaree dhiira arsiitiin nu maddee dalagde jettanii fi kun gaaffii deebiin. Dhiira arsii jechuun daa'imandiidha. Dalagattee dhiirri daa'ifa ofii akkatti gaxuruursee dalagattee dhiiga ofiitiin jiraatti malee birrii dhalaatiin hin jiraattu. Daa'ifa ofii xuruurte. Isin ka biyyi keessan qabeenya qabulla shoolota tiisitan badoo keessatti. Deemtanii dalagattanii maaliif birrii dhalaatiin yeroo hunda jiraattan? Daa'ifa keessan xuruurtanii deema masaraa keessa deematiin dalagadha abboon bar maxxaa keessa dhaabannee dalaganna abboo dalagannee finna. Deematiin dalagadha akka dhiira arsii kanatti yeroo hunda beera arsii jalaa birrii hin nyaatina dhiirri kutaa Oromoo hundaayyuu akka dhiira arsii kanatti deemaa dalagadha. Mee guyyaa takka dhiira arsii miidiyaa kanarratti dhalaan fiddu agartanii minaafi da'oo dhagarre baay'isawee dhangaruu yoo dhala arsii taate malee wallaahi laziim hagammaan agar dhiirri arsii daa'iman dhiidha arras boruus. Annaa warri dhiira arsiitiin akkas jettan ijoollee baaleetiif deebiin kun. Baay'isaween dhalaan teenna raggaxamuu qabdis arrabsamuu qabdi. Ijoolleen teenna ta'ansii dhalaa teennarra hin dubbatina. Maaliif oonaan jettanii ana isin hin jedhe. Yoo isin amma tanarra dubbatamu boori taate biroollee deebite isinitti gadi boochi. Maal gochanii yeroo hunda kanaaf jettanii mataan isin dhukkuba. Yoo tanarraa fakkeenya haa fudhatanii maaliif arrabsuun keessan maaliif naan jedha dibbaa isaanii osoo hin taane yoo tana isin arrabsitan fakkeenya meeta sammuu qabu. Xiqqoota waa yaaddu fakkeenyarraa haa fudhattu. Innaa kanaafuu ani waa'ee jaraa kanas dubbachuun barbaadu. Ani Sumayyaan kabajaan maatiin koona guddise kabajaan ina kushiinaa madaanii keessa osoo guyyaa takka ala gadi hin dalagadhe dhiiratti birriin kennu qaqqabee ciibsee isaa yoo soonatti kennee birrii irraa nyaadha. Shattanii kanaaf akkatti uf tahee isinitti malee osoo akka keessanii dhiirri viidiyoo nan irraa waraabdee osoo akka keessanii dhiira jara miseenjaraan halkan bulee akkatti isinitti himu. Ani jechuun hirriba kiyya deemee rafa dhiirri miseenjaraan halkanii fi dhiirri baalee jedhaan natti hin bulu. Wallaahi lazii shaarmuxoota deemee rafa ofirraa. Ajoota isin yeroo hunda viidiyoo isinirraa waraabanii mallaqa isinirraa nyaatanii diqaalaa isinitti hidhatan ufin taatanii dhalaan maaliif yeroo hunda birrii nyaatamtanii alaamii dhalaa kutaa biroo boochuu agartanii yeroo hunda shamarri arsii gabbaraan akkatti waqee nyaatu mataa gan cabsoo dhalaa baraandatti dhalatti mataa gan cabsaa oola yeroo hunda wallaahi laziim. Annaa kanaafuyyuu ammaan booda gadi baatanii nutti hin boohina nyaatamtanii mi'achumatti nurraa abboo dhaabadha. Arsii maqaan nyaatina arsiin kabaja qaba arsiin safuu beeka. Arsii jechuun daa'imandiidha qabdanii narratti hin barreessina aniina wallaahi laziim namas arrabsee hin beeku qabdanii ijoolleen jala jirtan narkitti narratti hin barreessina waa isin barnoota haa fudhattaniif isinitti malee anjibbaa keessan qabaadhetiin ayyoo namni isin arrabsu garaan nan danda'u maaliif hiree akka isin waa barnoota fudhattaniif isin mee hin nyaatamina mallaqa dalagadha maatii keessan gargaara
diimaa of ta'in abboo dhiiraarsi kanaa kenna wallaahi laziim yoo isin irraa birriin hafti dhiira biyya keessanii jaaladha obboleeyyatti ya shamaraa caqasa dhiirri arsii waaliif isin hin ganne isin hin gatu maaliif ture abbaan kee warri kee dhaqanii gaafatan singatu waan ta'eef ani amma wallaahi laziim akkatti dhaabadheefa malee dhiirarsii malee hin barbaadu maaliifuyyuu inni daa'imman dikaabbaa dhiirarsii jechuun kabajee si bulcha mallaqa keessirraa nyaatu rabbii ofii sodaata hin dalagate dayfa kee gaxxuruursee si furata gadi kushiina arabaa keessa diqaalaa waliin si dhaabee ofii mooyyuu ijaazaa ta biroo hin buufatu dhiirarsii jechuun naatee kun akkasitti miira namticha mootii qaban isiin diqaalaa waliin kushiina arabaa keessa dalaydi inni deemee ta biroo ijaazaa buufataa jira deema viidiyoo isii jala seenaa namticha mootii qabadhu mee maan natti dubbata guyyaan afaan baaldi kunani maal dubbataa jira amma innaa kanaafuyyuu jechuudha deemaa dalagadhaatiin dayfa keessan gaxxuruursatiin dhalaa huraadha yoo sanii miti jettan diqaalaa itti dhaltitanii maqaa of hin balleessina dhiirri hundi kutaa hunda keessa iyyuu innaa kana isin jechuu barbaada dhalaatiin namuu arrabsa ijoolleen hundi mana itti banadha arrabsanaati isin hin jedhi maaliifuyyuu haa barnoota waa godhatanii barnootaa fudhatanii ta biroollee gadi baatee akka nutti hin boonyu innaa kanaafuyyuu jechuudha dhiirri iyyuu hundi kutaa hunda keessa iyyuu anama kutaa baalee jedhee isin arrabsaan jiru ijoolleen baalee narratti hin duulidha ani waan isin jechaa jiru dhiirri kutaa oromoo hundinuyyuu dhalaa marraqa nyaatuu fi viidiyoo irraa waraabuu dhiisa diimaa dalagadha dayfa keessan xuruursa dhalaa miskiina hin shawwadamti amma akka tiyaatuni osoo waan feetanillee gootanii shawwaduu hin dandeettan maaliifuyyuu innaa baqqaa enee masuma ishaanoo rasaasaa dubbadha ani yaada kiyya fixadhee jira ol galchi gareeftana nu rasu sanka daamee ol galchi itti waraabna bishaan itti keenya hummanni bishaaniin dalaga fukuraadha akka tokko odeeffadhume eegaa maal konkaa kana ajaawaa kolkolee kana jechuudha bukkee maxaana har'a ol galchi kana bukkee hudduu dhiigaa kana jechuudha hattu maa boota dhiiraati hin argamne jedhaa bara boota dhiiraatitti maan argamne hudduma dubartii jalaa maal godha ummanni kuni eegeen dubartii maal gootii fi ijoo hudduma dubartii jalaa maal godha eegeema dubartii jalaa boota dhiiraati argamaanii ijoollee maal taatanii yaabata fukuraa kiyya ajaawaa boota dhiiraa oolaanii bisa takkaaf lamallee ta'u eegaa boota dhiiraati argama ani fukuraa miti nan tuqina ani fukuraa miti kunooti fukuricha kana mee kiyyaa reefoo seeneen arrabsu san ol galchi gada waan ajaa'ibe waan ajaa'ibe nadhiinne tokko abdii mutii qabadhu abdii qonnaa galchi gada fukuroonni bakka gadaan jiru dhuftu bare akka waaqaatti na sodaatti ka lubbuun qabdu konkaa ka ilachi koomentii barreessa bada ajaawaa ka maqaa ofiitu barreeffatee hin beekne ka qubee takkaan barreeffatee deemu bada bukkee udu shookaa gurguru biyyaa ba'e bada ajaawaa konkolee hudduu isaa bada bukkee innaa targargaarina haati